Dhagaa fi salaaman keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nagaan keenya kan jaalalaa fi kabaja bakka isin jirtan maratti isin haga'u isiniin jecha amma ammoo odeeffannoo teenya isin biraan keenya guyyaa guyyaatti deebineeti jirra. Amma kallattumaan gara odeeffannoo teenya guyyaa irraatiif qopheeffannetti isin dabarsina. Yaadaa fi qeeqa qabdan karaa komantiitiin yaada keessan yeroof qoddan yaada keessan laaruudhaan sirreeffama kan taasifnu ta'a. Ministeerri biyya Raashiyaa Sergey Lavrov fi ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Marco Rubioon wal dhabuudhaan yeroo ammaa kana dubbii walitti darbachaa jiraachuun dhaga'ame. Dhiyootana torbaanuma tokko dura waliigalteen Ameerikaa fi Iraan kan lallabamte ta'ullee ganama irraa Ameerikaan irra deebiidhaan Iraan irratti haleellaa xiyyaaraa cimaa raawwachuun ibsame. Abdiin Nagayaa Jiddu Galeessaa maal fakkaata? Bal'ina oduutiin dhiyeesse. Mormiin cimtuun mootummaan aangoo kan gadhiisu gaafatu pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afwerqii mudachuun dhaga'ame. Naannoon Tigraay imala makiinaawwan uummata kan halkanii guutumaan guututti dhorkatee jiraachuun dhaga'ame. Bal'inaan dhiyeesse. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu. Qamdee dhammee isinitti himnee hanga footootu lammii miidiyaati amma bal'ina oduutti. Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Sergey Lavrov fi ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Marco Rubioon dhimma Yuukireen irratti walgahii bara dabree Alaaska irratti taa'amte irratti bara dabre Raashiyaa fi Yuukireen waliin waliif hin galle jechuudhaan ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Marco Rubioon dubbateen. Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa deebii qeeqa jabduu qabdu kennuun ministeeronni lameen yeroo ammaa tanaa wal lolaa jiraachuun dhaga'ame. Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Sergey Lavrov ibsa karaa waajjira ministeera isaatiin baaseen mariin pirezidaantii Raashiyaa Vladimir Putin fi pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trump jidduutti bara dabree ji'a gayyaa keessa taasifamte Alaaskaa Anchorage keessatti taasifamte turte bal'inaan kaasuun ibsa ministeera dhimma alaa Ameerikaa kana mormuu beeksise. Akka Lavrov jedhutti walgahiin Alaaskaa guyyoota muraasa dura ergamaan addaa Ameerikaa Steve Witkoff yaada nagaa Trump dhiyeessee qabatanii gara Raashiyaa kan dhufe yoo ta'u Putin yeroo san walgahii Alaaskaa irratti deebiin isaa qabxii irratti mari'ataa turuu ibse. Ameerikaa fi Raashiyaan rakkoo tana furuuf murtoo yaada dhiyeessanii turan. Yaada kanarratti ammoo erga walii galaniin booda waliigaltee irra hin geenye jedhanii odeessuun tumsa dippiloomaasii akka hin taane ministeerri dhimma alaa Raashiyaa cimsee balaaleffate. Deebiin Lavrov tun kan kennamte eega ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Marco Rubioon walgahii Alaaskaa bara dabree irratti dhimma Raashiyaa fi Yuukireen waliigaltee irra hin geenye jechuudhaan ibseen booda guyyaa tokko turte Lavrovis ibsa kana kan kenne ta'uu isaati. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Marco Rubioon ibsa miidiyaaleef kanneen murteen waliigaltee irra gahuu Raashiyaa fi Yuukireen tun Alaaskaatti ni yaadamte malee waliigaltee irra hin geenye jechuudhaan ibse. Otoo waliigalteen jiraatte sila amma waraanni ni xumuramaa ture kan jedhe Marco Rubioon rakkoon ammaa ture Raashiyaa fi Yuukireen sababa waliigaltee taasifamuu dhabuuti jechuun ibse. Haa ta'uutii malee qondaaltonni biyya Raashiyaa gama isaaniitiin Ameerikaan walhubannoo Alaaskaa keessa irra gahamee ture yaada mariisaa yeroo sanii waan Keerbiin Anchorage Spirit jedhee dubbatee irraa dhiyeessuudhaan lafarraa akka harkifatu taasisanii jechuudhaan komiideessan. Ministeerri dhimma alaa biyya Raashiyaa Lavrovis waldhabdeen Yuukireen keessatti deemaa jirtu sababa Ameerikaa manguddootaati fi jechuudhaan Ameerikaa kumate. Ibsi ministeerri dhimma alaa Raashiyaa kun gabaabumatti kan agarsiise Ameerikaan walitti bu'iinsa biyyoota biroo keessaa faayidaa akka argattuu fi nageenya biyyoota wal lolanii Ameerikaan akka hin barbaanne kan mul'isu ta'uu isaati. Waliigalteen Ameerikaa fi Iraan hawwii guddaan eegamaa kan turte waggaa ta'uun waliigalteen tunis dhiyeenya kana mallatteeffamteetii jirti jechuudhaan gammachuu guddoo idil addunyaadha. Haa ta'uutii malee barii ganama kana waxabajjii 27 bara 2026 ajajni waraanaa Ameerikaa Seentaakoom haleellaa xiyyaarota nama maleessa UAV 4 Strait of Hormuz keessatti raawwatamte hordofuudhaan Iraan irratti hijaaba bahuu isaatiin karaa galaana daandii Strait of Hormuz irratti haleellaa cimaa raawwachuu mirkanse. Akka gabaasni Fox News guyyaa irraa baasee mul'isutti illee Ameerikaan xiyyaarota waraanaa ja'a fayyadamuun iddoo tarsiimoo Iraan tan taate bakka afur rukuttee jiraachuu beeksisan. Haleellaan tun naannolee qarqara daandii Strait of Hormuz fi odola Qaashim keessatti kan raawwatamte yoo ta'u miidiyaaleen Iraan haleellaan cimtuun naannawa Sooriyaa keessatti mudattee jiraachuu gabaasaniitu jiru. Sirna raadaraa fi misaa'ilaa irratti xiyyeeffatamtee akka turtes gabaasni kun addeesse. Pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trump kanaan dura haleellaan Iraan doonii daldalaa irratti raawwatteef ijaa kafalachuu akka danda'an akaawuntii Tiwiitarii isaa Truth Social irratti dhaadatee turuun ni yaadatama. Iraan waliigaltee nagaa mallatteessiteef ni qabanya kan jedhe aanaan pirezidaantii Ameerikaa J.D. Vance illeen weerara dhufe ammoo weerarumaan deebifnaa jechuudhaan dubbatee turuun ni yaadatama. Koreen eegdota warraaqsaa Iraan IRG haleellaa Ameerikaan balaaleffachuun Ameerikaan yeroo hunda jecha ifumaaf wa'ada galte cabsuun beekamtii jechuudhaan komeediyeessan. Haleellaan Ameerikaa amma tanaaf garuu gama Iraaniin ibsi bal'aan qondaaltota waraana Iraan irraa kan hin kennamin ta'uun gabaafame.
Mormin cimtuun masaraa mootummaa Eertiraa addii haloo laallattu pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afwerqii kan bara hundeeffame Eertiraa irraa jalqabee waggaa 35 waliif aangoo qabatee irra jiru qonnamuun dhaga'ame. Sirna abbaa irrumbaatiin Eertiraan akka biyyatti birmadummaa labsattee kaasee kan bulchaa jiru pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afwerqii aangoo akka gadhiisuuf mormiin kaafamuun dhaga'ame. Mormiin cimtuun pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas mudatee tunis qaama caasaa aangoo heera mootummaatiin Isaayyaasitti aanee aangoo guddaa kennameef qondaala mootummaa tokko irraa ta'uun gabaafame. Mormiin qondaala kanaatiinis yeroo ammaan tana xiyyeeffannoo idil addunyaa argachuun ibsame. Mormiin aangootuun kan kaafamte wayita pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii du'a haadha isaatiin gadda haadha isaa irra jirutti yoo ta'u, kaayyoon mormii tanaa qondaalli kun Isaayyaas bakka bu'ee biyya hoogganuuf karoorfachuun dhaga'ame. Gabaasni BBC Afaan Tigree akka ibsutti mormii tanaan booda pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii nama isa bakka bu'uu danda'u itti gaafatamaa ministeera bulchiinsa naannichaa kan ta'e ifatti muudama haarawaa kan nuuf hin dhaga'ame. BBC Afaan Tigree kun odeeffannoo miidiyaa mootummaa Eertiraa irraa argate waabbifachuun akka gabaasetti ambaasaadar Abdallaa Muusaa ministeera olaanaa ta'uun aangoo fudhachuun ibsame. Mootummaan Eertiraa erga hundeeffamee kaasee itti aanaa ministeera bulchiinsa karaa seera maleessaan tajaajilaa akka turan maddi kun kan ibse yoo ta'u, hanga ammaatti itti aanaan pirezidaantii Isaayyaas ta'e eenyu akka muudame kan hin ibsamin ta'uun ibsame. Qondaalli haaraan amma filame kunillee kanaan dura bulchaa godina Ansaab ta'uun tajaajilaa kan ture yoo ta'u, biyyattiin muudama qondaaltota olaanoo mootummaa waggaa hedduuf dho'isaa turte har'a ifoomsuun taatee haarawaa ta'uun ibsame. Ministeera bulchiinsa naannoo ambaasaadar Abdallaa Muusaa haasawaa baneensaa keessatti tattaaffii fi investimentii guddaa abdii uummataa kan ta'e yeroo qabsoo bilisummaa walabummaa mootummaa Eertiraa boodaan damee barnoota irratti hojjetamaa turte jajjabeessuudhaan barbaachisummaan tajaajila barnootaa cimsee dubbachuudhaan jalqabbii bara dabree fudhatame itti fufsiisuuf itti gaafatamummaa guddaa bulchitoonni qaban cimsanii kan itti fufan ta'uu fi dhaabbilee barnootaa dura gandoota hunda keessatti banamuu isaanii ibsuudhaan naannoo Tigraay keessatti haalli imala sochii daandiiwwan halkanii guutumaan guututti uguramee jiraachuun dhaga'ame. Atoobisiin geejjiba uummataa magaalota naannoo Tigraay irraa gara Finfinnee fi naannolee biyyattii biroo imala turan halkan kaleessa sa'aatii 12 walakkaa irraa kaasee hanga sa'aatii 11 akka hin sossoone taasifamuun dhaga'ame. Kaleessa galgala sa'aatii 12 walakkaa kaasee hanga barii bararraaqaa sa'aatii 11 walakkaatti humnoonni TPLF fi makiinawwan uummataa fe'anii gara Finfinnee fi naannolee Itoophiyaa biroo deeman irratti ugura kaa'uun dhaga'ame. Akka odeeffannoon kominikeeshinii poolisii naannoo Tigraay irraa argamte mul'isutti ugurri kun kan kaameef balaa tiraafikaa olaanaa fi balaa nageenya hawaasa waliigalaa imala halkanii irraan ga'u hir'isuuf ta'uu ibsameet jira. Kana malees daldalli nama seeraan alaaf shakkii kana fakkaatu otoobisoota halkan sosso'an irratti mul'achaa akka jiru yaada uummata bal'aa bu'uura godhachuun murteentuun fudhatamuu beeksise. Qajeelfamni kun hoogganaa kutaa nageenya tiraafikaa to'annoo balaaf qorannoo namaa Tigraay Abrahaam Waradan kan mallattee ta'u waxabajjii 18 bara 2018 irraa eegale otoobisoonni geejjiba uummataa hundi sa'aatii 12 walakkaa hanga sa'aatii 11 gidduutti guutumaan guutuutti akka hin hojjenne dhorkuun ibsame. Ugurri imala halkanii haaraan kun murtii kanaan biiroo geejjibaa fi kominikeeshinii naannichaa waxabajjii 13 bara 2018 dabarse kan hordofee waggaa ta'u caasaan poolisii godinaalee naannoo Tigraay torbanu ajaja kana buufata sakatta'insaa tiraafikaa lafa irratti ciminaan akka raawwataniif hordofamee fi qajeelfamni kennamuun ibsame. Murteen tun otoobisoonni geejjiba uummataa halkan Tigraay hanga Finfinnee ka'an dhiibbaa uumuu fi dhiisuu isaa hanga ammaatti wanti beekame kan hin jirre ta'uu ibsame. Daawwattoota fi hordoftoota Dambii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabnu kan gammatti hordofaa turtanii turtii gaarii.